Kunuunsa kana gaalaa qorichi boorcii kan isin waggaa sadii fayyaa cinqamtanii balleessuu cinqamaa turtanii ji'a sadii keessatti boorcii isinirraa balleessaa jechuudha. Yoo boorcii cimina akkamii guddina akkamii ta'eyyuu jechuudha. Asuma asirratti argaa jirtanuuni qulqulluudha keemikaalii tokko hin qabu miidhaa tokko isinirraan gahuu hin danda'u. Kana guyyaatti ganama yeroo tokko halkan yeroo tokko dhuguudhaani wallaahi boorcii isinirraa balleessa jechuudha. Innaa wanti kun maal inni jalqaba irratti miidhaa kamiyyuu isinirraan gahuu hin danda'u. Maaliifi keemikaala hin qabu. Amma yeroo baay'ee shaayii boorcii balleessu jedhamee kan gurguramu suni ijoollee baay'ee irra miidhaa gahee dhageenye irra googilii irra galtanii barreessanii yookaan footoo shaayii sanaa galchitanii ilaaluu dandeessan. Kun immoo kun akkuma sana asirratti argaa jirtan qulqulluu kana miidhaa tokko malee yeroo lama sadii fayyadamuudhaan dhugaa rabbi jijjiiramaa arguu dandeessanii isinillee kana fayyadamtanii bor akkas ragaa naa baatan abdii cimaan qaba. Kanaafuu haalatti hojjetanu sitti agarsiisa shaayii qulqulluu kana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni Dr. Jiitu akkam nagaa keessanii hadda qoricha boorcii jettanii hundi keessan nagaafataa turtanii boorcii akkamitti balleessina jiitu boorcii mobaayilii na cinqaa jira. Mobaayilii jechuun bukkee kanaan kan guratee namatti ba'u jechuudha. Garuu qorichi kun waannaan isa kan boorciiti. Asirratti kan isin argaa jirtanu jinjibila yookaan zinjibila dhiqee miicee soqeeraa jechuudha. Qola isaa irraa soqeetan haaluma isin asirratti argaa jirtanuuni mummuree distiitti naqadhaa jechuudha. Distii waan itti fayyadamtan yookaan waan itti danfifachuu jettan. Inni lammaffaan immoo haaluma asirratti argaa jirtanuuni loomiidha. Loomii bicaasaa fayyadamuu dandeessanii, aroongaadeesaa fayyadamuu dandeessanii mirga keessan. Kan koo garuu aroongaadeedha jechuudha. Kan ganaan mallee bareechee bilchaatee kalariin jijjiirranneedha. Loomiidhuma kamiinuu fayyadamuu dandeessanii. Loomii garuu hin quncistanu miiccitaniituma yaa bareechitanii miiccuu qabdan qulqulluu ta'uu qaba maaliif garaa keessanitti duddan. Loomii haaluma asirratti argaa jirtanuuni bareechitanii mummuruu qabdanii jechuudha. Haala kanaa shishifeessitanii. Inni sadaffaan immoo maali waan isin ajaa'ibu jechuudha. Inni sadaffaanii asirratti kan isa argaa jirtanu tokkoon harka koorra jiru kuni qarafaa jedhama. Muka qola barzaafii fakkaata qola mukaa wayii fakkaatan beektan isiniyyuu qarafaa jedhama loqodaa oromoo keetiin adda adda ta'uu danda'a. Inni arfaffaan immoo kun waraqat gaar jetti arabni waraqat gaar yookaan immoo qola baala barzaafii afaan oromootiin baala barzaafii natti fakkaata. Yeroo baay'ee sagalee kan kee viidiyoon kan kee sarditaa jiitu qassedii dubbadhu jettu kanatti bishaan burcuqoo meeqan naqaa burcuqoo lamaaf walakkaan itti naqaa jechuudha. Garuu booddee burcuqoo tokko naabaa maaliif biddarra qas godhee kaa'ee danfee xiqqatee naabaa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf isin yoo kana lammansaa sadansaa gootan burcuqoo 6-7 itti naquu dandeessanii kan torbee tokko kan guyyaa 4 kan guyyaa 5 fayyadamuu dandeessan. Sallaajaa keessa gootanii qabbanaa isaarraa labbi jedhaa isaa dhugaa jechuudha. Garuu tasa qabbanaa firiijii keessaniin dhuginaa giddeeta ho'aa dhuguu isin qabdanu qabbanaas dhuguu hin dandeessani. Garuu waan bishaan qabbanaan indoon boorcii fida yeroo baay'ee boorcii kan nutti baasu maal inni yoo jettan yeroo baay'ee qibaatii adda addaati. Qibaatii nyaata qibaatii qabu nyaata zayitii qabu hin baay'isinaa. Ittaanee immoo nyaata bukoorraa hojjetamu waan akka biizaa kana waan akka muajjanaat kana minaaminii waan akka bukoorraa hojjetamu yeroo baay'ee kana kan boorcii isinitti baasu haaluma asirratti argaa jirtanuuni ibiddarra kaa'ee daqiiqaa 20 daqiiqaa 25 isin hamma isinitti tole gochuu dandeessan hanga inni takattakee kalariinsaa diimatee jechuudha. Qoqee bishaan sakanaa fudhatee jedhutti ibiddarrannaa keessanuu haaluma asirratti argitanuun naanni bicuusii qabbanaa'ee jedhe kuni hamma ho'aadha hamma ta'e wayii jechuudha. Ibiddarraa baastanii kunoo kan isin argaa jirtanu kuni damma afaan oromootiin damma kana maakaa tokkos hanga isinii tole. Garuu mi'aan isaa namatti hin tolu wanti isin baruu qabdanu qorichi kamiyyuu mi'aa hin qabu qorichi hin mi'aawu isinii galee qorichituma nama jibbisiisuu dhugama. Namni tokko yeroo dhukkubsatee qoricha fudhatu qorichi sun itti mi'aa'ee fituu hin taane waan dhukkuba qorichi sun faayidaa qabuufi malee mi'aa'ee hin fudhatamu. Kanaafuu shaayeen kun hin mi'aawu mi'aan isaa sanitti hin tolu ta'uu danda'a. Garuu immoo rabbii gaditti arragaa keessanii wallaahi baay'ee faayidaa qaba. Ijoolleen baay'ee natti himatanii harka kootiin hojjedheellee ijoolleedhaa kennee kana hammaan dhuguufi miti hiriyaa kootiifan kennee ani boorcii hin qabu waan ispoortii hojjedhuuf yeroo baay'ee boorcii natti hin ba'u. Garuu kanaan boorcii isinirraa balleessa. Garuu maal inni matsadaajaa yookaan shinti beetiitti isin deddeebisuu danda'a. Kanuma haala kanaan hojjedhaati. Damma immoo yoo kan guyyaa 3-4 hojjettan ta'e
itti naxxanii firiijii keessan godhina yeroo dhuguu jettan qofatti naqadhaa sabskraayibii godhaa na jajjabeessaan isiniin jedha baay'een isin jaalladha.